eenyutu na dhorka haadha Waaqayyoo yoon baarsee baay'isa addunyaa gooftaa Kiristoos kenneessee kijibeen miti hundaan caalaam suuraan ishee Dubra Maariyaam nuuf baay'ateera jaalalli ishee. Eenyutu na dhorka haadha Waaqayyoo yoon baarsee baay'isa addunyaa gooftaa Kiristoos kenneessee kijibeen miti hundaan caalaam suuraan ishee Dubra Maariyaam nuuf baay'ateera jaalalli ishee. Eenyutu na dhorka Sababan kabar meekan si faarsu addummaa keetii anaan kan na boonsu aadaa ishee dhugaa Maariyaam sin argadhe kanaaf an dhufne anoo sin filadhe. Eenyutu na dhorka haadha Waaqayyoo yoon baarsee baay'isa addunyaa jaalala keetiin na boodee durbee maqaa kee waamee rakkoo keessa darbee kennaa koo taatee asirraa damba'u si malee hayyoo jiruu koo milkaa'u. Haadha gooftaa koo Elsaabees jettee hafuura qulqulluu gammachuun guutamtee anis yeroo hundaa waa'ee keetiin himaa haadha akka keetii sin argu gonkumaa. Eenyutu na dhorka haadha Waaqayyoo yoon baarsee baay'isa addunyaa Utaalee faarsee Daawit gammachuuni taabota gooftaa koo isheedhaan jechuuni bultoo waan taateef taabotaan fageessee anis nan faarsa Gibxii gooftaa deessee.